Leenjiin waa'ee hanqina nyaataa bu'uurarraa balleessuu jedhu irratti godina Harargee Bahaa Aanaa Fadis qindeessummaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Aanaa Fadisiin kennameera. Hanqinni nyaataa bu'uurarraa nyaata qaamaa namaaf barbaachisu gahaa akka argatu taasisuudha. Haaluma kanaan humnaa ol nyaachuunis miidhaa hanqina nyaataa hamaaf kan nama saaxiluudha. Dhaloonni biyyaaf yaadu kan biyya ceesisu ilaalcha gaarii qabu horachuuf rakkoo sirna nyaataa wal qabatan bu'uurarraa sirreessuudha. Akka Aanaa Fadisitti rakkoon kun baay'inaan kan mul'atu ta'us baay'een isaa rakkoo hubannoo wal qabata. Isa kana immoo kallattii furmaata isaa waanuma qabnu sirriitti bilcheessinee nyaataaf akka oolu taasisuudha. Haaluma kanaan rakkoo hanqina nyaataa dhaloota irratti fiduu hubachuun dhaloonni ammaan booda dhalatu hanqina nyaataa irraa bilisa ta'ee akka dhalatuuf hojjechuun irraa eegama jechuun leenjicha haasa'an kan banan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa Aanaa Fadis obbo Zalaalam Kabbadaati. Dhaloonni kanaa booda dhufu garuu as keessa dhalachuu hin qabuudha kaayyoonsa. Kan kanaa booda dhalatu maatiin kanaa booda dhalatu hanqina nyaataan dhalachuu hin qabu. Namni hanqina nyaataa qabu ni beekna mana barnootaatti akkamidha waan barsiisaan itti himu qabachaa hin oolu. Waan gaarii dhiiseeti waan yaraa cufaa karaa cufaa waan itti himamu hin qabatu diinagdee isaa fooyyessuu irratti hin karoorfatu waa hedduudha jechuudha. Hanqina nyaataatiin waltajjii irra taa'uun qaaniidha. Dhaloota hanqina nyaataa geggeessuun qaaniidha. Araddaan kee keessa jiraachuus qaaniidha. Daa'imman mana barnoota sana keessa jiraachuun qaaniidha. Kanaaf dhabamuu qaba jechuudha. Hanqinni nyaataa sun dhibamuu qabaa kan jedhu sana sirriitti beekneeti hojjechuudha. Mootummaan immoo kanaaf xiyyeeffannaa godhee baajata ramadeeti kan inni ergu jechuudha. Miidhaa hanqinni nyaataa akka biyyaatti dhiibbaa inni fidaa jiruu fi biyyi tokko akka biyyaatti lammiilee akka oomishuu akka qabdu himuun sadarkaa biyyattiitti lammii ilaalcha gaarii qabu oomishuu yoo hin dandeenye boru akka biyyaatti waliin jiraachuun sadarkaa rakkoo ta'e argamu uumamu mala. Kunis kan ifuun namni aadaan mariin walii galuu dhabuun waan gaarii tolchuu caalaa waa balleessuu qofa yaaduun rakkoo hanqina nyaataa irraa madduu mala. Kanaaf miidhaalee qorannoon adda ba'an kan hanqina nyaataan dhufan kanneen ilaalcha nama jijjiiruu eegalee hanga lubbuun dabruu jiru ibsa bal'aa sanada leenjiif qophaa'e hirmaattootaaf dhiyeessuun akka irratti mari'ataniif leenjicha kan kennan ogeessa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Aanaa Fadis obbo Shamshaddiin Abdiitiin. Obbo Shamshaddiin itti dabaluun yeroo ammaan tanaa rakkoo hanqina nyaataan akka biyyaatti lammiileen 45 ta'an miidhamaniiru jechuun leenjicha yeroo kennanitti kan dubbataniin haasaa isaanii yeroo jalqaban. Ishi dhukkuba yeroo ammaa hanqinni nyaataa akkuma biyyattuu rakkoo hamaa ta'ee jira jechuudha. Parsantiin 45 rakkoo hanqina nyaataan daa'imman du'aa jiru jechuudha. Parsantii 45 akka biyyattiitti jechuudha. Wanni kun yoo irratti hojjetame malee biyyaaf illee balaa jechuudha. Amma kana yoo ilaalte amma rakkoo ayidiin dhimma kan akkanatti jechuudha waan kun kan jennuus jechuudha. Inni kun amma rakkoo viitaaminaati rakkoo kun. Isaan kana takka takkatti ni ilaallaa fuulduratti rakkoon ayiraniitiin kan dhufuu jira. Fuuldura ni ilaallaa jechuudha. Akkasuma amma fuulduratti diinagdee maal hir'isa? Du'aatii namaa hangam takka ajjeesuu danda'a? Fuuldura ni ilaallaa jechuudha bal'aa wanti isaa. Indoomuu umriidhaa jedhanii malee sababa du'aatii namaatiif illee hanqinni nyaataa kun sababa wantaa kanaaf kan saaxilamanii doon jechuudha. San keessa ammoo sadarkaa Oromiyaa kana keessa aanaan keenya sadarkaa lammaffatti argama jechuudha. Aanaan keenya Fadis. Godina Arsii keessa aanaa Shiraaroo tokko qofaan nu caalu malee waa malee miti kan hin kenneessu jiru jechuudha. Tokkoon keessan gahee qabdan jechuudha waan kanatti. Aanaan keenya sadarkaa kanatti argamuun beekamtiidhaanii miti jechuudha. Sababa hanqina nyaataatiin. Kanaaf asumaan isinummaan hundinuu gahee tokko keessanii bahuu qabdanii. Rakkoo hanqina nyaataa furuuf kan jalqabamuu fi irratti hojjechuun irraa eegamu haati daa'ima yeroo ulfa qabdu irraa ta'uu qaba. Kunis haati ulfa osoo qabdu hanqina nyaataan miidhamte daa'ima hanqina nyaataan miidhamee da'uu waan danda'aniif. Kanaaf qaamni leenjii kana irratti argamu marti qonni akkaataa oomisha nyaataa ittiin oomishan irratti hojjechuun fayyaan sirna nyaataa irratti hojjechuun rakkoo diinagdee fi hubannoo jiru maqsuun qindoominaan hojjetamee dhaloota ilaalcha gaarii fi dorgomaa ta'e uumuu qabna kan jedhan itti gaafatamtuu waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Aanaa Fadis Aadde Sukeenaa Abdallaatiin. Yeroonii fi amma isiin ulfa qabdu san dhiyee biraa ni baati kara keessan deebitii jechuudha. Antinaataalii san sirriitti hordofuu qabdi. Yeroo afurii ilaalamuu qabdi na fakkaata dubartiin takka yeroo afura san sirriitti ilaalamaa deemuusi
isin biratti wanti si guutamaa deemuusaa DNAs isin bira dhufee kan sakatta'aa deemu wal hordofaa deemuudha jechuudha amma. Qabne irratti hoo wanna kuduraa manduubbee kana nama hunda biraan ga'uu qabna. Dubartiin hundi manduubbeesitti kuduraa facaafachuun dirqama ta'a kana. Oomisha biraallee midhaan gosa takka qofa facaasu osoo hin tahin qamadiirraa misirarraa wanni hin danda'amne hin jirtu. Miidhaa fi rakkoon sirna nyaataa wal qabatanii dhufan yoo hin hubatiin keessattuu sadarkaa dhuunfaatti hanga biyyaatti rakkoo kana furuuf xiyyeeffannaan jiru laafu mala. Garuu akka biyyaatti diinagdeedhaan badhaatee dorgomtuu taatee sadarkaa addunyaatti argamuuf bu'uurri lammii ilaalcha gaarii fi aantummaa qabu oomishuun murteessaadha. Kanaaf immoo sirna nyaataa ofii sirreessuun dirqama. Biyyi tokko kan guddattu lammiilee isheetiin. Kunis lammii waa hubatu, lammii waa baratuu fi waan barate biyya isaaf oolchu, lammii akka dhuunfaattis dorgomaa ta'ee biyyaas dorgommii keessa galchuu oomishuun yoo hojjetteedha. Kun immoo diinagdee fi badhaadhinni biyya tokkoo yaadaa fi qaroomina lammii ishee irratti hundootti waan ta'eef jechuun leenjicha irratti argamuun ergaa kana kan dhaaman kabajamoo obbo Abduu Sabuur Mahammad itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Fadis. Gama kanaan dhufu yoon hubatiin dhimma sirna nyaataa irratti xiyyeeffannoo kennuu hin danda'u. Sirni nyaataa dhimma biyyaati. Biyyi takka guddattee dinagdee sii badhaatee dhaloota qaroomina qabu biyya teeknooloojiin ceete haa ta'uu danda'u waa'ee sirna nyaataa irratti ciminaan yoo hojjetanidha. Miidhaan tokkoffaa guddina qaamaa irratti miidhaa qaba, guddina sammuu irratti miidhaa qaba. Daa'ima hegeree biyya dhaalu ta'uu hin danda'u. Warra hubannoon isaanii gadi fagoo, warra kireetiif ta'an uumuu hin dandeenye. Warra waa hubatu uumuu hin dandeenye. Warra fageessee yaadu uumuu hin dandeenye. Kana uumuu dadhabdee jechuun biyyattiin takka kufaatii keessa galtee jechuudha. Obbo Abduu Sabuur itti dabaluun miidhaa fi rakkoo hanqina nyaataan dhufan erga hubannee dhaloonni kun dandeettii fi ogummaa qabuun dhaloota baraaruun dirqama. Kanaaf immoo dhimma kana abbummaan qabannee hanga hawaasni bu'uurarraa dhimma kana miidhaa isaa hubatee jibbutti irratti hojjechuun keenya ta'a. Keessattuu dhimma qonnaa manduubbee dubartoota sirriitti cimsuun hawaasa barsiifnee gosa oomisha hanqina nyaataa ittisan qe'ee isaaniitti oomishuun kan oomishan immoo itti fayyadame irratti keessattuu haadholii ulfa qaban daa'ima waggaa 3 gadii xiyyeeffannaa addaan akka irratti hojjetamaniif taasisuun rakkoolee hanqina nyaataatiif nu saaxilan hanga hawaasni jibbee of keessaa baasutti qindoomina qaamolee kanaatiin sadarkaa addaatti hawaasa hirmaachisuun hojjechuu qabna jechuun xumura leenjichaa irratti kallattii kaa'uun kan goolaban itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Fadis obbo Abduu Sabuur Mahammadi. Waa'ee hanqina nyaataa dhabamsiisuu qabna. Hubannoo irraa jalqabee hanga hawaasni aadaa kana balaaleffate aadaa nyaataa isaa jijjiiree sirriitti wanti kun jibbamaa hanga inni ta'utti hawaasa keenya biratti kun qaamni irraa sitti argames qaama murteessaa waan hanqina nyaataa kana balleessuu keessatti qooda leencaa taphachuu danda'u. Yoo walitti hidhatiinsa cimaa qabaate, yoo waliin karoorfate, yeroo itti calalamuu qabutti yoo sirnaan calale, waan kana dagannaan alatti yoo sirriitti irratti hojjete araddaa isaa wanni hanqina nyaataa irraa bilisa hin gooneef hin jiru.